Irreef gaachanni uummata Oromoo Waboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Hagayya 19 bara 2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon zoonii kibbaa koonyaa Gujii lixaa Cibraan Goroo Dugdaatii fi Cibraan Maddaal Budaa waliin ta'uudhaan kaleessa hagayya 18 bara 2022 aanaa Bulee Horaa ganda Gaalee Maaqadaatti lukkeelee diinaa hattootaa fi saamtota uummata Oromoo kan ta'an osoo isaan humna raashiina godina irraa fiduudhaaf karaa qabuu deemanii gootichi bakka saditti haxxeeruudhaan ajajootaa fi dhukaastoota bireenii dabalatee nama 74 battalatti yommuu ajjeesu 30 takka ammoo maloon dammii hin qabneen adabee jira. Tarkaanfii kana keessatti humni shororkeessaa Abiyyi Ahmad kan godinaa dhufu konkolaataan 7 hundinuu haxxee seenuudhaan daaraa yommuu ta'an konkolaataan tokko ammoo boombiidhaan daaraa ta'ee jira. Gama meeshaatiin qawwee KM9 hidhannoo guutuu wajjin rasaasa bireenii 1,570 kazinaa 5 fi uffataalee garaagaraa irraa hiikuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Ilmaan Oromoo poolisii federaalaa Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajilaa turan 3 sirnicha ganuudhaan wabotti harka kennatan. Hagayya 18 bara 2022 waraanni murni bilxiginnaa sirnicha akka tiksaniif bobbaasan sirnicha ganaa jiru. Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo miseensa waraana bilxiginnaa ta'an carraa argatanitti sirnicha ganuu itti fufuudhaan dheengaddaa hagayya 17 bara 2022 godina Bahaa Shaggar Ona Faantaallee mooraa poolisii federaalaa Itoophiyaadhaa mataa haaraa irraa baduudhaan wabotti harka kennachuun gootichi waraana bilisummaa Oromootis sirna ho'aadhaan simatanii jiru. Babal'inni magaalaa Finfinnee bara 1987 as aanaalee godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee sadi qofa keessaa gandoota 22 ol liqimsuu qorannoon koree waloo bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi mootummaa naannoo Oromiyaatiin taasifame mirkaneessee jira. Aanaalee bara qalaaltuu Aqaaqii fi Sabbataa Hawaasa qofa keessatti gandoonni 22 ol Finfinnee liqimfamuu kan eeru gabaasni qorannoo kanaa qabiyyeen lafa magaalattii hektaara 20 takka irraa gara hektaara 54 tti guddachuus ibsa. Gannoo qorannoo kanaatiin Finfinneen seeraan ala weerara lafaa gaggeessaa turuu mirkaneessuus murtoon tibbana qorannoon koree kanaa bu'uura godhatee darbee jedhame garuu adeemsa seeraan alaa Finfinnee waggoota 30 darbaniif itti turte kanaaf kan beekamtii seerummaa kennu tahee jira. Ragaa gabaasa raawwii hojii dhimma daangaa bulchiinsaa kan magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee mata duree jedhuun qophaa'e akka mul'isittu rakkoolee babal'ina magaalaa Finfinneetiin wal qabatee mudachaa ture furuudhaaf kallattii manni maree Adwaayidhaa bara 2009 kaa'een koreen olaanaa hooggantoota olaanaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kan mootummaa naannoo Oromiyaa of keessatti hammatee fi koreen teeknikaa hundaa'e rakkoo kana qorachaa turee jira. Murtoon daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee tibbana murtaa'eefis argannoowwan qorannoo koree waloo kana bu'uura ta'uu hima gabaasni kun. Haa ta'u malee argannoowwan koree kun irra gahee jedhee fi murteen murtaa'e kan wal hin simanne ta'ee jira. Bu'uura gabaasa qorannoo kanaatiin babal'inni Finfinnee bara 1987 as aanaalee bulchiinsa Oromiyaa jala turan 3 Aqaaqii, Baraq, Alaaltuu fi Sabbataa Hawaasa qofa keessatti gandoota 22 ol liqimsee jira. Qabiyyeen lafa magaalattiitis waggoota 30 darbanitti dachaa oliin guddachuun hektaara 54,000 gahee jira. Babal'inni Finfinnee kun yeroo raawwatamutti adeemsi ture adeemsa seeraan alaa kan beekamtii mootummaa naannoo Oromiyaatis ta'e fedhii hawaasa naannoo giddugala kan hin godhanne ture jedha ragaan kun. Adeemsi babal'ina magaalattii bifa aadaa, afaanii fi eenyummaa uummatichaa dhabamsiisuu, qabiyyee saamee mirga qabeenya horachuu uummaticha mulquudhaan deegaaf saaxiluu, shirri siyaasaa hamaadhaa fi adeemsi haqa dhabsiisuu cimaan kan ittiin raawwatamee ture ragaan kun ibseeti jira. Waliigalaan babal'inni Finfinnee ummatichaaf rakkoo hawaasummaa, rakkoo dinagdee fi rakkoo siyaasaa ta'us eeree jira. Rakkoon kun rakkoo bulchiinsa gaarii hamaa ta'uun ummaticha gara finciluutti kan oofe akka ta'es ragaa bahaa jira. Babal'inni Finfinneen keessattuu waggoottan 30 darbaniif raawwachaa ba'e weerara lafa seeraan alaa raawwatamee fi gochaa hawaasa naannoo irratti dhiibbaa guddaa hordofsiisaa ture ta'uu mirkaneessee jira. Adeemsichi seeraan ala ta'uun itti waliif galamee jira jedha ragaan kun. Murtoon tibbana bu'aa qorannoo kanaa bu'uura godhachuudhaan murtaa'e jedhame garuu adeemsa seeraan alaa kan sirreessuun bakkatti deebisuu osoo hin taane adeemsa seeraan alaa waggoota 30 darbaniif itti fufiinsaan raawwatama ba'aniif beekamtii seerummaa kan kennu ta'ee jira. Ummata sababa babal'ina magaalattiitiin rakkooleen isa mudataniin dararamaa ba'eefis furmaanni argamsiises hin jiru. Murtoo tibbanaatiin Finfinneen iddoowwan weeraraan qabattee bulchaa jirtu itti fufiinsaan akka bulchituuf beekamtii kennamee jira. Lafti magaalattii jala hin turin kan birootilleen dabalataan Finfinnee jalatti akka buluuf murtaa'ee jira. Gaaffiin uummanni Oromoo dhimmichaan wal qabatee gaafachaa turee fi qorannoon kun akka taasifamuuf bu'uura ture garuu Finfinneen weerara lafa seeraan alaa raawwachaa baateef beekamtii seerummaa akka argattu lafti dabalataa
muramee daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala akka galuuf hin turre. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Oromiyaa jalatti buluu qabdi. Daangaan bulchiinsa isheetis yoo xiqqaate bakka waggoota 30 dura turetti deebi'uu qaba kan jedhu ture gaaffiin ummatichaa. Murtoon darbe garuu faallaa gaaffii ummataa kan tarkaanfate babal'ina seeraan alaa hanga har'aatti itti fufinsaan raawwatamaa jiruuf beekamtii seerummaa kan kenne waa'ee Finfinneetiin wal qabatee daba marsaa biraa bulchiinsa bilchiginnaatiin uummata Oromoo irratti raawwatame ta'ee jira. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abbabee murtii seena qabeessaatu murtaa'ee jedhan. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waggoottan 4 dura daangaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka bara chaartariitti deebi'uu qaba jedhanii mormaa turuun har'a yaada jijjiiranii murtii dabaa kana fuuldura namuu akka hin dhaabbanne jechuudhaan akeekkachiisuudhaaf wayitti yaalan miidiyaadhaan dhaga'amaa jira. Oromoon garuu namni dhuunfaa tarii faayidaan jijjiiramuu danda'a, gaaffiin koo garuu isuma kaleessaati hin deebine jechaa jira obbo Shimallis. Murtiin ammaa akkuma Aadde Adaanach jedhan murtii seena qabeessa garuu seenaa booda Oromoo irratti raawwatame Oromoo yoomuu hin daganneedha. Gaaffiin hunda dura abbummaa Oromoo Finfinnee irratti qabu deebi'uu qaba jedhan qondaalli Koongirasii Federaalawaa Oromoo fi ogeessi seeraa Dajjanee Xaafaa. Akeekni murtoo daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee tibbana qondaaltonni bilchiginnaatiin murtaa'e daldala lafaa malee gaaffii Oromoo akkasumas gaaffii qonnaan bultootaa laftii isaanii Finfinnee weeraramaa jiru deebisuu akka hin taanes dubbatanii jiru. Finfinneen hundeeffama isheerraa eegalee magaalaa weeraraan lafa Oromoo irratti hundooyte weeraraan lafaa fi nama Oromoo liqimsaa babal'atte ta'uu kan kaasan obbo Dajjanee Xaafaa gaaffii hunda dura abbummaa Finfinneetu deebii argachuu qaba jedhan. Madaawwan Oromoon sababa babal'ina Finfinnee argees daangaa sararuun osoo hin taane seenaa fi abbummaa magaalaa Finfinnee galchuun kan fayyu ta'uu himanii jiru. Magaalaa Finfinnee guyyaa hundeeffama isheerraa eegalte magaalaa Oromoo dhiibaa turteedha. Jalqaba kaambii waraana Minilik taatee bara 1886 hundaa'uun ishee seenaan kan himu magaalaan handhuura Oromiyaa weerara Minilikiin boodaas taanaan giddu galeessa mootummootaa fi sirna cunqursitootaa taatee itti fufuu isheetiin mandhee roorroo Oromoo turte. Sababa kanaaf hariiroon sirnoota Itoophiyaa dhufaa darbaan Oromoo fi hariiroon Finfinnee Oromoos waliif masaanuu ture. Kuni waldhaansoo mootummoonni dhufaa darbaallee calloo Oromoo qoodachuudhaaf godhanii fi adeemsa gita bitaa irraa kan maddeedha malee Oromoon Finfinnee waliin diinummaa qabaateetii miti. Lafa handhuura isaati. Kanaaf guyyaa hundeeffama isiisan irraa eegalee gatii gurguddaa itti kafalee jira. Oromoon qaama Finfinnee beekus kan hin beeknes aarsaa qaalii itti kafalaa as gahee jira. Sirnoonni Itoophiyaa hanga har'aa bulchuu garuu masaanummaa kan jijjiiruu fi akkasumas weerara Finfinneedhaan raawwatamu kana dhaabsisuu caalaa itti fufsiisuu filatan. Tibbana gareen bilchiginnaa biyya bulchaa jiru weerara lafa Finfinneen gara lafa qonnaan bultootaa gootu deebisuudhaaf murtoo tokko murteessuu hime. Murtoo daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa sararuu jedheen murtoon kun qorannoo koree teeknikaa dhimma kanaaf hundaa'e irra dhaabbatee kan murtaa'e yoo ta'u mootummaan bilchiginnaa himata akkaataa murtoo kanaatiin mandara qubaan lakkaawaman kan Finfinnee weerarteen ala lafti bulchiinsa godina addaa jalatti deebi'ee daangeeffamee hin jiru. Badii hanga Oromoo eenyummaa aadaa fi afaan Oromoo sababa weerara magaalaa tanaatiin irra ga'e ilaalchisee tarkaanfii bulchiinsa Oromiyaa fi Finfinnee amma kan keessatti murtoon kaayame hin jiru. Dhimma kanarratti yaada kan kennan qondaalli olaanaa KFO fi ogeessi seeraa obbo Dajjanee Xaafaa murtoon kun daldala lafaa yoo ta'e malee gaaffii uummataa deebisuu kan kaayyeeffatee miti jedha. Argannoo kanaan koree teeknikaa Finfinnee magaalaa weeraran lafa Oromoo irratti hundoofte ta'uu mirkaneessee jira kan jedhan obbo Dajjanee daangaa sararuudhaan dura akkaataa argannoo kanaatiin Finfinneen lafa qabiyyee Oromoo ta'uu murteessuutu fala ta'uu dubbatan. Yoo kuni hin taane weeraraa fi dabni ammaan dura tureef beekamtii kennuu akkasumas wareegama kaffalame gatii dhabsiisuudha jedhan qondaalli KFO'dhaa kun. Qeerroowwanii fi qarreewwan godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee irraa babal'ina magaalaa Finfinneen buqqifamanii hojii guyyaa hojjechaa jiraatan mootummaan haqa keenyaa fi abboota keenya deebisuuf fedhii hin qabu jedhan. Qeerroowwanii fi qarreewwan yaada isaanii nuuf kennan lafti isaanii erga seeraan ala fudhatamee jireenya gadadoo jiraachuu dubbatu. Qeerroon maqaan isaa akka dhaamuu hin feene hojii guyyootaa osoo hojjetu naannawa Arrabsaatti argine lafa bal'aa maatii isaanii irraa fudhatame nutti agarsiisuudhaan koomii isaa jalqabe. Erga lafti isaanii fudhatamee hojii guyyaa hojjechaa akka jiru mormiin amma dura Oromiyaa keessatti dho'e mootummaan jijjiiree haqa keenya nuuf galte jennee eegaa turre jedha. Garuu dubbiin akka yaadne ta'uu baatus garuu dubbiin akka yaadame akka hin taane dubbata.